ini arifati rencana mereka sudah kenal jalan lagi. Innis berbeda jira, kuno sih nama Filipina gede mte, karena job tiga dibuat, kimbiti buat, nagamte buat, asta ini mau kuno, istri kau ini bukan mereka ke zaman deh, ini di mana istri dari mana, Kenya tu fire, Uganda tu fire, dulu tu Ethiopia tu fire, uli kali berbeda jira, apa boleh tiba di maju cara, apa terus kita tunggu, ilala gamma, itu dekat di mana, ini jadi senyara, senyara, karena bos mencaru, untuk merani, itu berarti macam. Kalian yang ada senyatu ni, channel apa yang senyatu ni, Facebook yang senyatu ni, YouTube yang senyatu ni, ini saya kasih macam apa tu baru, gerakan saat di kelati bangga orang ini, ingkori kemarin, udah kata, apa udah kata, ini bahasa, mereka tu berbaca tu, udah kata, ilala, katel deh, jual muda itu jen, bakal, isa tu kau yang salah, isa tu orang kata, maka, dia, karena beronda, ada sisa, aci kena sahabat, kena, ilala, bayar tidak cakap dulu kamu itu, yang duluan, wanda keluar sangka pada, sampai, juga, ini saya tak apa dia, ini pasal tak apa dia, apa sahaja bang nak jalan, itu aja masih, Wari Dubai, siapa berdiri? Wari Ramos siapa berdiri? Kenapa video cara? Boleh kena? Isa, Isa deh. Oh, ini kan tadi umur timu. Kuno kerjaan orang mana? Apa? Isa kah? Apa mau share kuno mata ni? Jelas sorry. Boleh kena? Isa kah berde? Apa? Isa kah berde? Asal kelar teacher, ada yang semua kisah itu mau Facebook ini liberasi itu mau lihat walu, itu mau baca itu berarti bulan ada lewat saya itu, umar garu saya, betul. Ini sama kais, isa tu kama dewan te cara, muane rawan te ini, arkar kuta di, isa kama dewan te arkar kuta. Oke, kenapa video cara? Ini baga orang sih senang tadi ya. Isa tu kama te, baga argate, baga kama te. Ati mo baga isenteri, baga jadi. Kenapa video zaman kes ni orang milkof tadi aja cara. Amma saat tiga mo, isi kerana tu di, isa rumah sini pusna. Pokoknya kita sudah syabal kaba, ilala arraga sari, ifsan sari toko, warung rumah toko tadi ruang TV cara, yang masuk yang tidak ruang TV, syabal kita TV sari, ammo kalau tidak manukan itu asal lupa adi, asal lupa atur sih kan ruang TV, lupa asal.
mana sih gitu deh. Lafa waan barii lafa sii jitee bachuu bakka. Okay, good. Dhumaa goona jechaadha. Kanaaf iyyuu amma immoo gooftaa guyyaa irraa warreen gooftaa walitti fidde kanaaf Bireessikoo Saamu'eelii fi obboleettii keenya raajaniin waaqayyoo inni kadhadhaa fi sa'aatii kanaa kaasanii maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan kan eebbifaman taane. Gaa'illi kun gaa'ila eebbaa, gaa'ila nagaa, gaa'ila gammachuu akka ta'uuf sa'aatii kanaa kadhadhaa maqaa gooftaan isaanii wajjiniin ta'e. Eebba fuunii fi eebba fuulaan isaanii eebbisi. Ilmaan hawaranii hafuuraan haguuggatanii fooniin haguuggatanii gufuun jireenya isaanii gufuun gaa'ila isaanii karaa hundumaanii karaa isaanii irra kan kaafame haa ta'u. Lolli kam yoo jiraate waan kamillee karaa nagaa hiikoo kennanii fi hafuurri nagaa, hafuurri gammachuu, hafuurri waaqarraa gidduu isaanii kan buufate haa ta'u. Har'a siif saba kee fuulkotti waadaa galanii jiru ati waaqarraa isaan gargaari. Har'aa eegalee amma biyya lafaarra deemanitti tokkummaadhaanii walii wajjin jiraachuu danda'anii fi ati waaqarraa isaan gargaari. Ulfinniif galanni guddaan siif haa ta'u. Gaa'illi kun gaa'ila eebbaa, gaa'ila milkii, gaa'ila ulfina qabeessa akka ta'uuf guyyaa irras kanneerra galatoomii kabajamii maqaa Kiristoos Yesuusidhaan. Ameen. Kaadha baddaa. Harka deemaa gooftaa galateeffadhaa. As galagala, akkas galagala, akkas galagala. Isa dhumaa. Bidaa harka isa labatiin akka baddaa. Akka baddaa isa labatiin. Amma isa dhumaa mirkaneessinaa guyyaa irraa obboleessa koo Saamu'eel Girmoosaadhaaf obboleettii keenya Raajaan Abarraa maqaa abbaan kan ilmaan kan hafuura qulqulluuti haadha manaaf abbaa manaa goonee aboo waldaa kiristaanaaf Yesuus nuuf kenneen eebbifneerra. Harka deemaa waaqayyoon galateeffadhaa. Sa'aatii kanaa kaasee guyyaa kanaa kaasee obboleettiin keenya Raajaan Abarraadhaa fi Saamu'eel Girmoosaa abbaa manaaf haadha manaa ta'uu isaanii mirkanaa'eera. Harka galateeffadhaa. Achol ba'u inni taanu akkuma naan jedhanii asumaan waan nyaataaf nu galateeffadhu waan jedhanii fi hangaraa godhuu xumuraa dhumarratti galii eebbi maatii jiraachuu danda'a. Gannaan jiraachuu danda'a. Dhimma adda addaa jiraachuu waan danda'uu fi warri sagantaa qindeessan isiitti himuu danda'u. Ani garuu gama gurgaan jiru kanumaadhaan nan xumuraa.